Tab goda. Duranu, eye duranu, sabanamni miidhama kooti, miidhaga kooti. Duranu, eye duranu, sababni miidhama keenya, miidhaga keenya. Duranu. Raachuu kwaatis baga gammadde. Ani immoo maal intini kan maakii raachuu juusiin dhugdudha. Maali guyyaan juusiin eessaa dhufa bas gabe nura wuddii dabar. Maali? Inde? Maalinda? Guyyaan juusii dhugaa. Congratulations to you too, Urji. Maalindaani maalinda. Deemushinu kwaala yootun በጣም ይቅርታ እሺ ወይ ደስታ ማኪ ከኑን ኬት ጀቹ keessani moo mindinno naangalle politikaዊ ትርጉሚ ቀባ bishaan dhuge gaafa juusiin hin jirre bishaan dhugna ka oromo kan ishee jechuun keeti akkasii isha akastaan guys I need 2 donuts raachuu sambusaa nyaachuu dhuftu iftee Dinera habti obbaleti tiya thank you gifty go thank you guys another one flower one donut guys I need one more donut Maki maltu sita samay 500,000 follower galu ketti bas gaabir heddu gammade duga mali andilas mara follower ne gammachi migaru oso hingubatin anqana demu kuyatti heddu taga gammade tinja wallahi donada kunundi wani like godenya rachu taate fi namonni akkas jedhani yaadan jiru ani actually akkas jedhee yaadu ani mali akam nafingal ak baqa antini tiktok shes kanin gubanne akkasirratti irgati mali walti video akam esan esa ko namota kanam urji ko welcome give namota tokko akkas jedhee asaaba ani maalan jedhe lakki akkas natti hin fakkaatu jedheni durrones anis natti hin fakkaatu garuu san maal jedhani yaadu maakini ani beeku akkas jedhani yaadu ani garuu akkas natti hin fakkaatu dhugaa dubbachuu okay wani raachuu walbarte fi tiktok ni si gubatu dhisa jaani yaadani akkas qofa jedhani yaadu miti maakin gaafa raachuu faana teessu baay'ee bareeddi simbo jaahu maraata de wallahi simbo qabaati ship ndo mucaan tokko faranjida she became more beautiful jedheni fitnatiinsa she become more beautiful when she's with you nanje I don't think so but if you say so jedheni maal jechuudha maakiko yeroo sifaana teessu bareedina irratti kijibani guddata anjayna barni kijiba humna isa ol kijiba wallahi gistakatak saaskin kenge ka kumati balay no natti bare maaki yo gifti ko welcome bata galtani mandi tu koy matan gaafadha koy maakin isti nuti firidamiidhaan dhaamanna isti koy akkas goone pool ila warri dhuguma karaa kanas mudiin qabatini qoisti ummanni malee ummatintini mannaagar maftachuun nattaqiinka ila amantini pooliin isini qopheessana raachuu dhugaa keeti dhugaadhaanis akkasitti maakiin edda faana wal barte bareedina irratti bareedina manaamini warri jettanii kolfitu lakki raachuu maaliati malati raachuun eega maakii harkatee bareedina cammare malee maakiin eega raachuu harkatee miti kun isaa siyaasa achi warri